Horabula. Ulfadda. Ummanni Gujii rakkoo qaba. Jaalala nama qabsiisa, nama rakkisa. Adara jaalala kan xiqqoo duraa xiqqeessa akka deddeebinee sin rakkisneef. Torban laman keenya eegaa sii deemne jaalalli keessa nu rakkisaara isin xiqqeessa naannoo biraa deemuu waan qabnuuf as ga'anii amma ta'e jechuu baannaan qilleensi jijjiiramuu bokkaan hin dhufu waan ta'eef afaan Gujiitiin afaan Baaleetiin xiqqoo jechuun barbaada. Sila abbootiin gadaa yoo eebbisan yoo labsan gadaan maal jedhan roobaa gabbinaa jedhan. Rooba gadaan kun kan roobaa ta'uusaa dubbachuun barbaachisu ganna kana agartaniittu. Gadaan kun gadaa roobaa ta'uusaa Oromoon shakku jiraannaan ganna darbe biyya keessan turre jechuudha. Gadaan kun gadaa roobaa duwwaa osoo hin taane gadaa gabbinaa, gadaa badhaadhinaa, gadaa guddinaa ta'uu akka